barumsa kana walitti fufiinsaan isinii kenna torban isittan fufaa warri kaan immoo yuutuubii koluu dhalootaa waldaa koluu dhalootaa jala galaati sagaleedhaan achirraa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee waa'ee dhalootaa yeroo kaafnu hundumti keenya Addaamin hin yaadan. Addaam nama jalqabaa akka ta'e nama Waaqayyo yeroo jalqabaatiif biyyoo Adaamaa jedhamu irraa isa uume nama bareedaa nama gaarii akka ta'e hin beekna. Addaam irraa immoo Qaayilii fi Abeel ijoollonni jalqabaa akka uumaman hin beekna. Dhaloota jalqabaa yeroo hundumaa waa'ee dhalootaa yeroo kaafnu dhaloonni eessaa dhufee gaafa jennu isaan kun sammuu keenya keessaa hin dhabaman. Yeroo waa'ee cubbuu kaafnus kan nu yaadannu Addaam. Yeroo waa'ee namaa jalqabnus kan nu yaadannu Addaam. Addaam jireenyaafis du'aafis sababii hin ta'u. Har'a nuti warri kakuu haaraa kun jireenyaafis ta'ee du'aafis sababii kan ta'u nuun ofii keenyaadha. Addaam yeroo isaatti gaariisa ta'u hamaasa ta'u darbeera. Har'a garuu nuun namni hundumtuu waan facaase waan haamuuf Addaamitti qabannee akka Addaam balleessaa godhe jennee Addaamin firdiitti yookaan badiisatti dabarsinee kan laannu miti. Kan ofii keenyaa kanuma keenyaa jechuudha. Kanaaf egaa Addaamin yeroo jalqaba isaa ilaallu achi dhufa isaa gaafa ilaallu Addaam uumamee Waaqayyoon dhagaa akka ture dogoggora booddee immoo Waaqayyo jala akka bade muka jala akka dhokate erga muka jala dhufe immoo adaba isaa fudhatee biyyoorraa dhuftee biyyootti deebii jennaan nagaan gara biyyootti akka deebii hin beekne. Amma isarraa kaanee wanti nuti har'a ilaallu nurra jiraatu waa lama fuunee waa tokkotti da'u dhalootaa fi mul'ataa fi qabaachuu isa jettu jechuudha. Dhaloota mul'ata qabu. Yeroo dhaloota jennu dhaloonni inni nuti jennu kun ana isin dhaloota kana inni jedhamu kun warruma yeroo kana jiran anaaf isinii jechuudha. Dhaloota gajedhe dhiisee waa jedha mul'ata jechuun eenyummaa nama tokko isa dhugaadha. Jechatti kana dhugaa jedhame mul'ata jechuun jedhame eenyummaa nama tokko isa dhugaadha jedha. Mee adurreef qeerransa maaliin gargar baaftu? Adurreen hantuuta nyaatti maal fakkaatte? Qeerransa fakkaatte. Qeerransi immoo caakkaa ta'a qeerransuma fakkaatte. Jara kana kan gargar baase malkii isaaniiti moo qeensa isaaniiti moo fuula isaaniiti moo mul'ata isaaniiti? So mul'ata jechuun maal jechuudha? Eenyummaa nama tokko isa dhugaadha jechuudha. Fakkeenyaaf sareedhaa fi yeeyimaa isheen wangoo wal fakkaatu kan isaan adda adda baasu eenyummaas mul'ata isaaniiti. Nus akkasuma dhaloota hundumaarraa kan adda nu baasu mul'ata keenya. Nama taanee wayyaa uffannee jiraachuu utuu hin ta'in amma waa'ee wayyaa uffachuu yoo kaaftan wayyaa sindura kan uffate ashaangulliitiidha. Ija qabdii, gurra qabdii, miila qabdii, ala dhaabatti, wayyaa uffattee dhaabatti, isin immoo irraa bitattanii jechuudha. Nama fakkaattee nama kan hin taane wanta taateef namni hundumtuu nama miti. Nama hundumaarraas immoo kan nama hundumaa adda godhu mul'ata isaati. Kanaaf uumama mul'ata dhaloota mul'ata qabu gaafa jennu dhalootuma kana ta'ee eenyummaa isaa isa dhugaa tokko isa gonfatee jechuudha. Namoota bara kakuu moofaa seenaa uumamaa keessaa warra kaan seera uumamaatu hin ta'in seenaa uumamaa establish stories jedhamu jechuudha. Isa keessaa warra dhufan warra jalqaba kireet ta'an keessaa jalqabuma uumama boqonnaa 6 yerootti Waaqayyo gaddetti Waaqayyo hin gadde jedhee jalqabuma inni boqonnaa 6. Eega Waaqayyo immoo hin gadde jedhee waa tokko jedha. Gaddeetu Waaqayyo akka jedhe lafarraan balleessa. Ilaali hin gadde eega gadde booddee ejjennoon fudhatee lafarraan balleessa ishee jettuudha. Kaayyoo kanaan Waaqayyo gaddee namoota lafarraa balleessuuf gaafa ilaalu nama argate Waaqayyo har'a akkasina taasisu. Nama akkamii argate mucaa mul'ata qabu tokko. Dhaloota mul'ata qabu tokko. Boqonnaa 6 kuni maal jedha? Nama qajeelaa. Ameen. Nama immoo adeemsa isaa eenyu wajjin godhate? Waaqayyo wajjin godhate tokkotu Waaqayyo arge. Gaafa argu akka jedhe Waaqayyo kun dhaloota mul'ata qabuudha. Kun nama mul'ata qabuudha. Har'a kana hawaasina jedhamu. Ameen jettaniis baratti Waaqayyo gaddee namni mul'ata qabu argame.
baratti waaqayyo aare namni mul'ata qabu argame harka ol fuudhame al tokkos nan eebbisa bara dhuma ishee dhuma wanti hundumtuu dhumatti dhufe kanarra waaqayyo si argatu ana baasaan beekoo masra deebiin jedhe waaqayyo si argatu waaqayyo gaafa nama kana argu gadi laal waan nama dhibu yeroo itti kun ta'u macaafa qulqulluu yoo laaltani yeroo sana namni kun baay'inatti tola umurii nama kanaatu baratti umuriin murtaa'eedha baratti namni abdii kutateedha garuu waaqayyo gadi laaleetu nama kana arge yeroo kana namni kun maalirra jira umuriin isaa waggaa 600 irra jira waggaa 600 ta'eetu ilaalime waggaa 600 amala warra sanaa shaakale waggaa 600 isaan gidduu jiraata waggaa 600 isaanii wajjin nyaate waggaa 600 isaanii wajjin dhugee amala isaanii qabu mul'ata qaba halleluuyaa dha maal jedhan waggaa 600 wajjin nyaate waggaa 600 wajjin dhuge waggaa 600 wajjin jiraate garuu akka jedhe sagalee waaqayyo ammayyuu inni nama qajeelaadha ammayyuu inni nama mul'ataateedha waan nama dhibu yeroo bishaanni badiisaa dhufuudhaaf dhiphinni jala ga'u gaafa guyyaa lammaffaa gaafa ji'a lammaffaa gaafa guyyaa 17 ta'ee waggaa 600 guyyaa 17 ji'a lammaffaadha waggaa 600 laali amma kanatti isaan gidduuma jira garuu mul'ata qaba ameen jarri hin hatuu jarri hin dhuguu jarri hin ejjuu jarri nama ajjeesu isaan gidduu jiraate gaafa mul'ata qabatu waaqayyo akka jedhe nama mul'ata qabu argadheera dhaloota mul'ata qabu argadheera waan nama dhibu waaqayyo gaafa gaddu waa sadii ejjennoo sadii fudhata gaafa gaddu waaqayyo ejjennoo sadii qofa fudhata tokko namni itti gaddame sun akka deebi'uuf carraa kennaaf maalin jedhe maal kennaaf yoomiyyuu kanuma amala waaqayyooti carraa kennaaf lammaffaa hafuurri qulqulluun utuu keessa jiru hin balleessa gaafa ejjennootti galu waaqayyo jalqaba hafuurarraa kaasa sadaffaa umurii isaatti murteessa waaqayyo kana si haa oolchu amiin hin jettanis maalin jedhee mee uumama 6:3 eenyunnaa dubbisa uumama boqonnaa 6:3 waaqayyo nama hafuurirra jiru hin balleessu ilaali ejjennoo waaqayyooti gaafa dhaloota mul'ata qabu dhabu gaafa nama mul'ata qabu dhabu namichi akka deebi'uuf carraa kennaaf namichi hin deebine yoo ta'e ituu umurii keenyatti murteessin dura ayyaana nurraa kaasa daawiti gaafa firdiin itti kennamu faarsaa 51 lakkoofsa irratti maal jedhee ayyaana keenyarraan fudhatini jedhe namni ayyaanni irraa kaanaan umurii isaatti murtaa'eera jechuudha mee dhaggeeffadhaa uumama 6:3 yommus waaqayyo namni akka foonicha isa uffatee sanaa waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin ilaalaa gaaf ejjennoo waaqayyo carraan kennamee dhibee amma hafuura keessaa fuudhee inni taanu maal gochuudha umuriitti murteessuudha yeroo waaqayyo ejjennoo kana fudhatu noyi namni jedhamu tokko argame akka jedhe noyiidhaan yeroo sabaa isaa dhugaa ba'u an argadheera namaa'e ameen noyi gaafa argatu waaqayyo mul'ata qabaachuusaa gaafa baruu waa sadii isa gorsi waan sadii isa gorfame kana uumama 6:14 irratti kan caafame maal jedhaa amma ati mul'ata qabda wanta ta'eefi markaba tolfadhu ameen waan ittiin ooltu waan ittiin nama oolchitu markaba keessa jiraat tolfadhu hafuurri markabaa siniif hadu noyi amma ennaan kana godhe maa ennaani si argadheera ati markaba tolfadhu ittiin jedhe inni lammaffaan achuma uumama 6:18 maal ittiin jedhe ilaa ansi qofaa wajjin kakuutti hin galadhe jechatti kana baay'een jaalladha si wajjin har'a maalitti hin gala kakuutti hin galadhe oolchuudhaaf ana baasaan beeku dhaloota mul'ata qabu wayitas keessa jira waaqayyo si wajjin kakuutti galu nama si harkanaa qabitti naa himime waaqayyo jedhiin dhaloota keessaa si argateera jedhiin haalachaa qabaadha biyya kana keessaa si argateera jedhiin
si qofaa wajjin jedhin har'a kakuutta galu. Mee jaalala akkamiiti? Namarraa adda baasee, firarraa adda baasee, haadholraa adda baasee, haleluuyaa. Har'a si wajjinan kakuutti galan. Itu waaqoo isin akkasinin jakkamsinitti tola. Si wajjinan maalitti gala? Kakuutti galan. Sakanadhiis. Amma yeroo baay'ee kan nu rakkisu amala Phexros. Amala rakkoo Phexros maal jettani? Waaqayyoon maal jedhe Waaqayyoodhaani nuti waan hundumaa dhibnee maal taane irra si duukaa buune irra garuu Phexros hin soba kiyyoo fannisee dhufeedha sagalee Waaqayyoo. Gati kottonnaan maal godhee dhufeedha fannisee dhufeedha. Garuu maal jedhe Waaqayyoodhaan immoo waan hundumaa dhibnee maal taane irra si duukaa buune irra. Gaafa Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 5 irratti dhufe maal jedhe Yesuus Kiristoos bidiruu kee as buutii irra taa'e. Ameen. Bidiruun irra taa'amu kan Phexros kan barsiifamu namoota. Eegammoo akkatti qurxummii qaban barsiise booddee Phexrosin hin eebbifne dhiisee sokkeedha. Waaqayyos hin dhiiseen sokkine. Warra kan barsiise eebbise Phexrosin maal ta'e dhiisee sokkeedha. Phexros yoo wana gaafa bidiruun kophaa taatu duwwaa taatu maal godhe? Dhiisee tana lafa fannisee dhaqee kiyyoo fudhatee laga bu'e. Sila kaa'ee moo gatee dhufeettan? Isa kana galaa dubbiin. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhaqee moo darbatee dhabee. Gaafa darbatee dhabu immoo amma immoo galuudhaaf kiyyoo gate moo kiyyoo miiccate. Keewwachuun miice moo gatuuf miice. Waaqayyo fura akkasii nurra haa cabsu. Yeroo inni lafa fuudhee ka'ee hojiitti deebi'ee dhabee immoo galuudhaaf miicu dhufeetu maal jedhe beektaa? Waa qabattee taa'uudha. Ameen. Waa homaan qabanneen nan darbadhu jedhee qabsiiseetu amma kiyyoo gaafa inni miicee dachaafatu kana booddee eenyuun qabdani nama qabdaa asumatti gati kiyyoo ittiin jedhe. Yeroo tokko rakkoon keenya isa kana har'a Waaqayyo nu wajjin kakuutta gala. Beeti nooyi hin xumurateetu andhaloota sana miteen andhaloota kanas miteen andhaloota sanas miteen isa kabreennaan isa Waaqayyo wajjin kakuutti galuudha. Isa sadaffaa achumatti maalittiin jedhe Waaqayyo uumamuma 6:19 irratti karaa keen uumama oolche. Har'a kanan sinii kadhadha. Karaa kee namni hin du'in. Lakki amiin jedhadha. Ijoo waan mana keenyu baay'een isaa nama jibbisiisa. Dhugaan siniin jedhe. Abidda isaata gamooraa isa karaa Affaar lafa keessaa yaa'utu dinqisiifannu. Inni waaqarraa moo abiddi dhufu dacheen halkanii guyyaa raafamaa jirti. Annama tokkotti waa raaja Waaqayyo karaa kee dhaloota oolchu. Lakki amiin jedhadha. Mee nama sifra harka qabi jiruun fadhutti naa himee ilaamee jedhiin meeti. Waaqayyo jedhiin karaa kee nama najjeesin jedhiin. Karaa kee nama salbisin jedhiin. Waaqayyo jedhiin karaa kee dhaloota oolchu jedhiin. Laafaatiyaa harka ol kaasan harkaa fudhadha. Dhaloonni ooluudhaaf kaadhimame inni karaa isaa namni ooluudhaaf kaadhimames si qofa ta'e haa argamu. Amiin jedhadha maaloo jedhan ala si qofa ta'e haa argamu. Waan nama dhibu uumaa boqonnaa 16 kana teoloojiin hiikuu dadhabe. Warri teoloojii barattanis uumaa boqonnaa 6 irra ga'ee teoloojiin isin rakkate. Paasteroonni isin rakkatan. Namoonni isin rakkatan maal yoo jettani cubbuu ergamootaaf nama wal makee gartu. Ergamaa cubbuu hojjete nama cubbuu hojjete. Qulqulloota waaqarraa warra jedhamanii gara meeqattu hiikuu dandeenya? Waaqarra warra jiraatantu gadi bu'ee dubartoota namaa wajjin ciisee dhala godhatee dhalli argamu immoo beektota ta'anii. Ilaala. Baratti samiin cubbuu eegale baratti lafti cubbuu eegaleera boqonnaan kun haa ta'u garuu kanuma ta'e samiirraa cubbuun ka'e lafarraa cubbuu walitti da'amee yeroo wanti hundumtuu baduuf jedhu Waaqayyo akka jedhe nama argadde. Ijoo wanti hunduu zeeroo ta'e garuu Waaqayyo siina argatu. Karaa kee uumama oolche. Amiin jettis karaa kee bineensa oolche. Yeroo kana wanti nooyi murteeffate maaloo jettan sanas ta'uu dhiisee kanas ta'uu dhiisee wanta Waaqayyo isaan jedhe ta'e. Har'a yaaddoon koo waa tokko. Yesuus balbala ga'eera. Waan hin hafneedha kun.
Yesuusin dhufa. Jiraatare Yesuus Kiristoos. Harka ol naa fuudhime. Bara wanti hunduu warrukutu. Laassee kabaradiya. Harka ol firgaa kana harkaa fudhadha. Bara wanti hunduu jijjiirame kana keessa Waaqayyo dhaloota mul'ata qabu si haa taasisu. Haleluyaa. Dhaloota oolee nama oolchu si haa taasisu. Nooyi jedhe Waaqayyo ennaan karaa kee nama oolche. Karaa kee simbira oolche. Karaa kee allaattii oolche. Karaa kee dhaloota oolche. Karaa kee leenca oolche. Karaa kee munyuuqaa oolche. Ani abbaa isaan beeku ergaan kun kan keeti. Narkaa fudhadhu akka jedha Waaqayyo gooftaan machaa. Lakki ati hin baddu mul'ata qabda. Lakki ati hin salphattu abjuu qabda. Hunkaan jedha Waaqayyo karaa kee dhalootatu oola. Karaa kee namatu fayya. Karaa kee namatu jijjiirama. Jedhi itti naa himiidha jedha Waaqayyo. La namni kun si haa ta'u. Laafaa kaatiyaa booraa. Ani abbaa isaan beeku dhaloota mul'ata qabu tas keessa jira. Waan nama dhibu gaafa bishaanni lafarraa baduu jalqabe gaafi sun gaafa guyyaa tokko gaafa ji'a tokko umurii Nohi keessaa immoo waggaa 100 isin fayyaddi qabadhaa jechatteen jedhu kana. Gaafa bishaanni lafarraa bade yookaan deebi'ee qoore gaafa dhumuun dhalootaa barame inni du'e eenyuun akka ta'e inni bishaanni galaafate abbaa eenyuuti harme eenyuuti haadha eenyuuti baastire eenyuudha inni badee kun jedhamee gaafatti lakkaa'ame sun gaafa sadhumaa Waaqayyoon Nohiin akka jedhe amma lafti qooreerani. Amma kan duus barameera. Amma kan jiraatus barameera. Gaafa jedhame gaafa labsiin labsame sun gaafa guyyaa tokko gaafa ji'a tokko umurii Nohi keessaa immoo gaafa waggaa 601. Har'a waggaatitti galte kun tarii nama baay'ee du'e ta'a nama baay'ee cabe ta'a siif garuu bara galataa lakkaawwachuu haa ta'u. Yeroo sana akka jedhe Waaqayyo Nohiidhaan dhufee waan Nohi keessa jiru keessaa waa sadiitti dubbate. Uumaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 hanga 19tti kan agartanii amma bayi. Ameen. Amma maal ta'e? Amma bayi. Abbaa tokko tarraa jamman nama kana hin baataati. Yeroo tokko akkuma dubbadhe kalisa tuqeen ture mul'ata baattee sitti cufama. Abjuu baattee sitti cufama. Yeroo ammasin ajirtu inni kan kaaffee jira. Utuu ati baatee isa kaaffee jiru wajjin wal agartee ati yeessaa inni sooressa. Yeroo mana Waaqayyoo dhattan nama lafa dhaqu dhabanii dhabdanii waan dhaadhattan fakkaattu. Amma inni kaan caffaraa jira inni kaan dhugaa jira ati immoo yeroo sii dhiyaatu hiyyeessa waaldaadhaa galee fakkaata. Garuu guyyaa mul'ati ga'e ameen. Ba'uudhaaf kan ajajamu si qofa. Abbaa isaan beeku mul'ata keenyatiin hin baata. Ilaamee jaran eebban barbaaddu miti amma. Mee eebban barbaaddu miti. Mee namni eebban barbaaddan siifa ta'u. Garuu akka godhe eebba keessa jalqaba dhufu kana jedhime. Mee waan dhalootaa irratti hojjedhu. Kan kee waan mul'ataati. Waan tokko isinitti buufan gaafa Waaqayyo bayisiin jedhu jedhime. Isa jalqabaa kan isaa godhe. Ameen jettanis in sooromta jedhime isa jalqabaa mana Waaqayyoo ijaare. Mee baadiyyaatti gadi bu'iti eenyettu ati mana caccabe ilaali mana eenyu mana baakee yoo karoora kana qabaatte nu si baasa. Nohi jedhee amma baye. Hin dhumtee jarree ijoollee warratti qoosantu dhume warra saamatantu dhume akka jedha abbaan keenya Biilii Giraam. Nohi jedha ennaan yeroo Waaqayyo bidiruu tolfadhu de qwaa godhaa ture. Isaanin kolfadhu sagaleen muka bidiruu hojjetameen rukutame suni ennaan Iyyesuusin dhufaa waan jette fakkaatte. Rukuttaa ishee tokkotu jedhe lallaba ta'e biyyicha balleessee. Jechicha baay'een jaalladhe. Obboloota koo Iyyesuusin dhufaa. Kanaaf akka amma baay'ee okay bahuuti yamameef uumama 8:15 irratti eega jedhee booddee 8:20 irratti lammaffaa irratti maalitti hin jedhe amma bayiite ennaan isa du'eef hin gaddin jedhe isa cabeef hin gaddin jedhe
Summaa fakkattee kummaa fakkattee hin jedhin jedhe eenyaan aarsaa dhiyeesse. Dhaloonni mul'ata qabanii yeroo hundumaa mana isaanii aarsaa galataa jira. Ameen. Gungummiin hin jiru. Summaa akka ta'e kummaa akka ta'e hin jiru. Har'as galata booris galata. Waan nama dhibu sadaffaa irratti kan Waaqayyo noo itti dubbate 8:22 abdii kutannaa keessaa nama fayyisa. Gaafa bishaanni sun humnaa ol roobu uumamatu toora gadhiise. Guyyaa balkantu toora gadhiise. Taayim giloobaaliitu toora gadhiise. Ifin mul'an, aduun hin mul'an. Halkanii guyyaa bokkaatu rooba. Wanti hunduu toora gadhiise. Gaara gurguddaa bebbeekamootu uumame. Lafatu xaaxaye, hin tarsa'e. Gaafa Nooyin argu Waaqayyo garuu akka jedhe. Nooyin eenyaan uumamni kun akka toora gadhiisu murteesseen ture. Amma garuu jedhe siif jecha tooratti deebisan. Amiin jettanisin aduun ji'i halkan guyyaan iddootti adeemuudha. Imeen sabbatan dhaabay lammaffammoo bishaaniin nama balleessuudha. Maaloo amiin jettanii nama si biraa harka naa qabitti naa himee Waaqayyoon ni mul'ata sii kenne jedhame. Uumama kana tooratti sii fa'ee godhe. Mee ammam mul'ati Nooyi fudhate kun ammam akka inni hojii hojjete gartaniittu waa'ee keef jecha tooratti eegan. Aduun toora gadi hin dhiiftoon. Ji'i toora gadi hin dhiiftoon. Arfaasaan bokkaan bonni yeroo isaa toora gadi hin dhiiftoon. Iyyannaan karaa keen sirreessaa jedhe. Amma gara xumuraatti dhufuufan na dhaggeeffadhaa. Kun seenaa Nooyi. Har'a immoo Waaqayyo ana barbaadaa si barbaada. Nama si baraka naa qabu jechatti waan kanatti naa himi. Ati namaaf gatiin qabdu daftee cabdaa jedhin. Waaqayyo jedhin. Waan gatii qabu si keessa keewwateera jedhe. Ana gaartu waan akkamii shakilaa dafee cabuudha si. Anis akkas atis akkas shakilaa dafee bunqutaa'uudha. Sibiila miti nuti. Nama hundumaa biratti nuti cubbamuudha. Warra dafnee kufnuudha. Warra dafnee cabnuudha. Garuu hin dogoggoriin Waaqayyo dhaloota mul'ataa si keessa kaa'eera. Waa tokkoon arge Waaqayyo waan natti agarsiisu ani barumsa kana qopheesse. Har'a introductionii dhuma itti mufa torban sumatu ba'a. Waaqayyo ragaa godha sumatu mul'ata. Laal shakilaadha garuu waa baata. Amma kaaffee olattan kaaffee tokko xarapheessaa mastaayitii jira. Mitiiree irra keessatti xarapheessaa mastaayitii sana maal jedha beektu? Caanni gootee ciqilirran keewwatiin hin cabaa jedhanitti caafu. Sobamoo dhugaadha. Warra kaaffee dhaqantu beekan hin beeku. Hin cabaa. Ati immoo hin cabda garuu afura tokko si keessa jira. Amiin jettanis kan waan caccabuyi ala dhaabatan himu kan kee garuu isa caalu tokko si keessa jira. Shakilaa dafee cabu, shakilaa dafee salphatu, shakilaa baay'ee hin fagaanne, shakilaa yoo abiddatti bobeessite dafee hin oone kana keessatu waa keewwate. Maali yoo jettan amma gara keeffadhaa. Isaayyaas bara ka'e, Isaayyaas bara raajummaatti ka'e akka raajota gurguddoo warra kaanitti hin kaane. Isaayyaas raajummaa duwwaadhaan hin kaane. Jaarsa raaraa ta'ee ka'e. Jaarsa raaraa ta'ee gaafa ka'u maal jedhaa? Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti akka jedhu Waaqayyo yennaan cubbuun keessan yoo akka dhiigaa isin diimesse iyyuu kottaa jedhee. Ameen. Eega jedhee booddee maal jedhaa? Akka jirbii damaa addaatti tole. Ameen. Jabaa waamaa jira moo dadhabaa waamaa jira? Qulqulluu waamaa jira moo cubbamaa waamaa jira? Eega jedhe booddee 60 irra ga'e maal jedha? Isa dadhabaadhaan ati jabaadha jedha. Harka dadhabe jabeessaa kaasaa. Ati shakilaa akkasiiti. Garuu Waaqayyo akka jedha. Dhaloota mul'ata qabu si godheensi kaafadhaadha. Abbaa isaan beeku. Dhaloota mul'ata qabu. Dhaloota abjuu qabu godheetan suma kaasee sumaan hojjedhaa. Atillee nama dafee cabure. Waan nama dhibu gara gadiitti achuma Nooyi uumama 8:23 irratti maal jedha beektaa? Ani Nooyiidhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba kanatti deebi'ee hin aaru, deebi'ee sin balleessu, deebi'ee sin dheekkamu, si wajjin garuu ennaan dhaloota zarii keetii keessaan namni na kabajuun ni boode. Namni na ulfeessuun ni boode. Waaqayyo akkas naa taasisu. Zarii keetii keessa, mana kee keessa, dhaloota keetii keessa, bara jiraatan hundumaa Waaqayyo warri kabaja naa argaman. Waaqayyo warri ulfeessa naa argaman. Maaliif akka ta'e hin beekon Waaqayyo kan naan jedhe kanatti miti naan jedhe ennaan
nama booree godhatee ka'u jira. Nama mul'ata fudhatee ka'utu jira. Nama abjuu qabatee ka'utu jira. Egaa gara dhumaatti guduunfaatti yeroon sin fidu ishee kana torbaniitti achi garuu hin ga'u. Macaafota seeraa shanan yoo ilaaltani Musee waama. Ameen. Musee ma waamatti jite. Gaafa garuu dhufnee Iyyaasuu bira geenyu amma Museen du'eera. Maal ta'eera? Amma maal ta'eera? Museen garbichi koo du'eera. Namatu du'e moo mul'ata du'e? Amma Museen maal ta'eera? Ani garuu si wajjin nan ta'a. Yeroo baay'ee mul'ata keenya kan ajjeesu, abjuu keenya kan ajjeesu, mul'ata nu qabannee kaane kan dadhabsiisu waa'ee namaati. Lafa jalqabaatti qaama sin deebisu uumama boqonnaa jaalakkoo sadii irratti namni akkuma isa biyyoorraa uumame sanaati. Nama jechuun biyyoodha jechuudha. Biyyoo beektu? Ilaa namni akkuma isa kamii ta'e? Maa jettanii? Akkuma isa eessaa dhufeeti? Baraan miicamee maal hin ta'u? Hin qulqullaa'u? Maal duwwaan keessaa fudhadha? Hafuura duwwaan keessaa fudhadha. Baay'een keenya waldaa kan dhiibnu, tajaajila kan dhiibnu, mul'ata kan ganne waaqatti gaddinee miti. Eenyutti gaddineeti malee? Namatti eegaa baloo akka godhe, eega baasariin akka godhe, eega jaarsi waldaa akka godhe, eega baloo akka godhe, eega baloo akka godhe, utuu jettuutu eegan akka godhe ettati muga. Waan namni tokko godhe si gufachiisa yoo ta'e, na dhagaa jirtu? Woo namichi fiigee abiddatti gadu taale, waaqa sodaadhu, ati sachi keessee hin deebinitu taali malee. Namicha ilaalta taanaan. Yommus Waaqayyo namni akkuma foonicha isa uffate sanaa waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin. Waan biraa tokko hin jiru. Hin deebi'u, hin qulqullaa'u, hin dhaga'u. Hafuura koon keessaa fuudhame. Nooyidhaan garuu maal jedhe? Si wajjinan kakuutti galan. Xumureera harka ol naa fuudhe. Baranni kaan badu Waaqayyo si wajjin kakuutti galu. Meeqa dhaabadhaa hin gaa loora si qaba diya.